Marwan? Kai, torbaan takka dalaydee akkanatti of gadhiistee rafta. Marwan, Kai. Marwan ol kai. Dalagaan hunduu bara akkanuma. Haga bultii 15 akkanuma nama dadhabsiisa. Dafanii hirriibaan ka'an. Garuu bultii 15 ol taree jennaan farduma lugaa marraa gati dhiisan jedhiin. Ati si dadhabsiisullee oluma kai. Abshii raga bultii 15 bicha akkanas si dadhabsiisa. Marwan, ol kai. Sa'aatilleen akkamitti fiiga? Reefuma tana daqiiqaa 15 amma daqiiqaan 10 qaataa dhumaati. Daqiiqaa 5 bichaattu hafe. Marwaan ol ka'i. Fuulayyuu asitti hin dhiqatin bakka dalagaa deemtee dhiqattaati. Marwaan ol ka'i. Nami rafuu hin danda'u maal namatti iyyita? Maal sitti iyye ka'i dalagaa haa deemnuti. Ati maas hin gallesi. Nama tokko yaamtee yoo namni sun si jalaa callise namni sun bakka waan san ta'uun barbaan. Akkam naan jettaan barsiisa kan kenna seetaa ka waan mara addaan babbaasee sitti himu. Amma ati dalagaa dalaguu hin barbaaddu jechuu. Hin barbaadu. Amma sii galee deem. Haga reeftana waatti afaan si qabe. Hin deemu naan jettee natti hin himtu. Amma sa'aatiin eegana jalaa deema booda natti himta. Sababa kan keetii baran akkanatti sa'aatii dabarse. Ati garuu nama akkamiiti? Anta akka hagana daqiiqaan hagana na jalaan tarre. Har'a daqiiqaa 5. Dabarsee achi gahee maal jedhee dubbadha boosii kiyyaatti? Ati nama akkamiiti si? Dhiifama wajjin wayita baatu balbala cufi. Please kamisha wayita baatu balbala cufii deem. Gowwa jazba waanyo yoo cuftee deemte maaltu sirraa hanqata? Anuma sirraa na kaasuu barbaaddeetiimi? Waan antare seetee na arrabsite. Amma ka'ii cufadhu. Ana wala sii cufuufiyyuu sila ati nan arrabsini. Amma ka'ii cufadhu. Bye. Deema achasi. Waan ka'ii cufachuu hin dandeenye sitti fakkaate. Kun obboleessa akkamiiti?
Asuma taa'e ofitti guur nami maal akka irra jirullee quban qabdu ati. Jazba. Eessa deemtee namallee gaafattu atiin? Eessa deemtee eessaa dhuftee namallee gaafattu ofirraa teettee nyaachuu bichaa? As gubbaarra dhiigina jira laalme. Injiru. Injira. Injiru hin argine. Maal namattuu si ari'ee? Namattuu wayin si dha'e natti fakkaata. Callisiti nyaata kan keenyaan. Maana gaafattaree? Garuu seeraan laaltee dhiigina irra jira. Injiru siin jedhe. Seeraan laaltee jirta akka dhiigina irra jiru. Mee laalmee yeroo tokko. Injiru siin jedhe. Maal sodaata dhiiga takka dhiideen beektu maal dhiiga jetta. Waa nyaadhumee itti na dhiis. Jazbaa yoo laalte hoo maaltu sirraa hidhataa miti. Nattin iyyiin. Nattin iyyiin jedha. Namallee quban qabdu nami gada ba'ee eessa akka deemullee namallee gaafattu. Eessa deemta? Eessa dhaquu deemta? Jettee nama gaafachuu qabda jennaan atiin hagana caalamee akkamitti si haa laalu? Nyaata hin jiru nyaata. Nyaachuu qofa ganamaa galgala. Yoo seeraan irra laalte hoo? Hin qabdu ree hin qabdu. Nyaata dalagaa jetta sun. Dalagaa maal dalaydaa miti dalagaa jetta. Nami tokko itti manaa gadi ba'e eessa deemte? Eenyu bira deemte nama gaafachuu qabda. Silaan galuu baadhallee nan gaafattu atiin. Teettee nyaachuu malee. Yoon qabaanne dhiiga fuudhee sirratti haa naqo'an. Garuu seeraan laaltee jirtaa? Maal of jajja yoo laalte maal of jajja maal of jajja? Narra laalte yoo dhiiga qabaadhe qabaachuu baadhe yoo narra laalte maaltu sirraa hedhaata? Itti haa nyaadhu natti hin iyyiin. Yeroo tokko qofa laalme narra hin jira. Hin jiruumi? Hin jiru. Nyaadhu. Isii rasaasa eessaa fuute?
Sammuun qabdu isii? Dikkuma abbaa. Eessaa fuute siin rasaasa? Marwaan sigaaraa aarsaa jirtaa? Sigaaraa aarsaa hin jiru. Argaa hin jirtu maal nagaa fattaa miti callisiistaa bakka kan kee. Ati sigaaraa maas keessatti aarsita, wayita kaan asitti aarsita, wayita kaan asitti aarsita. Yoo gabbaattee aarsite maa rakkoo qaba? Har'a cinqii qabaanarraa callis. Cinqii kan keenarraa dhise yeroo mara cinqiidha akka sigaaraa kan si aarsisiisu. If gaafadhu. Maal ati sigaaraa aarsaa akkamitti callisa? Ammuma nyaadhetti arri maraana keessa haseenuti. Wee foddaa ban amma dhiisi. Barbaadu kottu ban. Ka sigaaraa aarsaa jirulleessi, ka mana ukkaamsaa jirulleessi, yoo ol kaatee foddaa bante maaltu sirraa irratame? Ayyeroo meeqa sitti hime mana kana keessa sigaaraa hin aarsini? Ayyeroo meeqa sitti hime balbala osoo hin quqqiin ol hin seenini? Obboleessa yoo gabbaatee aarsite maaltu sirraa hir'ata? Sigaaraa mana fincaanii keessatti aarsan gammachuun isaa ka addaati. Sigaaraa alatti illee aarsan gammachuun isaallee ka addaati. Muuxannoo isaan qabda jechuu. Jalarraa haga gubbaa malee hayyee ga'e gadi ba'i. Kan akkam godhee gadi ba'a? Dhaamsii gadi ba'i. Dhaamsii gadi ba'i. Ehee waan xiqqoo sun maal sii gootii miti darbii gadi ba'i. Fedhii namaa namatti kutuu jaalatta. Mataa caalaa hundee kanatti irra mi'a habeeyta. Hayyee dhaamsii gadi ba'iitii booda deebitee aarsita. Kan jedhu amma tana waan nyaanne hagamitti garaachi kan kee kun daake. Ka amma nyaadhee mitiiti ka ganama nyaadhettuu na cinqe obboleessoo ammaan cinqamee gadi ba'i. Ka ganama nyaatte soo jalaan geegessimmaa kana gubbaarraa nyaatte duraan. Awwaalaa cinqamee jiraate atillee ammallee irratti nan cinqinii gadi ba'i. Please as keessaa gadi ba'iitii ayyee asitti aarsi. Garaa nama nyaata.
ati mana qulqulleessitu yoo namni qulqulleessillee hin balleessita. Dubbii jaalatta. Maaliif sigaaraa as keessatti darbita? Bakka itti darban hin beektu? Hin beeku. Eessa keessatti darbanisi? Maal artaree hin beeku? As keessatti hin darbitu? Yeroo biraa achi keessatti darbaate amma achi keessatti darbi. Ati yeroo biraallee mana kana keessatti aarsita? Maa dubbii jaalattaati? Sittuu akka namni dubbatu nama godha. Kottu amma sigaaraa kanallee as keessaa fuudhi as keessatti darbi. Ati yoo achi keessa buuste maaltu sirraa hirdhata? Ani waan ati balleessitu hundaa si jala deemee haa sirreessuu barbaadde ati. Ati akkam haasofta? Ati uffata kan kee yeroo hundaa ofirraa baastee achi gubbaarra darbitee biraa deemte. Ani yeroo hundaa sii sirreessu. San malee saanii nyaata irra nyaatte takkaa dhiixee hin beektu atiin. Yeroo maraaf iddee as keessatti darbite. Anattu saanii sanillee sii dhiqa. Ammallee sigaaraa as keessatti darbitee fuudhitii achi keessa buusnaan jettaa? Yeroo biraa maal akka ati naan jettu hin beeku ani. Laal yeroo biraa uffata kiyyallee akka hin xuhin. Maaliif hin xuhin? Maaliif xuhitamaa? Ati uffata achirra darbitee yoo namni nutti dhufe namni maal nuun jedha? Kun mana daa'imaati moo mana nama guddaati? Ammallee sigaaraa as keessatti darbitee kun mana maraattutu moo mana nama fayyaati? Ati xiqqoollee hin yaaddu? Ani hin yaadu jechuu kan keeti. Silaa yaaddee uffata kan kee akkasitti olii gad darbitee biraa deemta. Saanii waa irratti nyaattellee as keessatti darbitee sigaarallee as keessatti darbitee alattillee maal akka itti dalaydu nami hunduu hin beeka. Nami tokko hin beeku sibichaattu beeka malee. Maal kijibda nami hunduu hin beeka akka ati hattu. Nami tokko hin beeku. Akkam hin beekne nama hundattuu si beeka. Akka nami itti hin beekne sitti himu. Maal natti himte waan nami hunduu si beeku? Hayyeemee waan tokko si gaafadha. Maal na gaafatta? Si yeroo meeqamee nami ka'ana si se'ee alatti si qabe. Yeroo baay'ee silaa akka an waa hatu na beekani nami maaliif si qabaree? Nami tokko nan beeku waan anaaf sii wal fakkaannuuf sibichaattuu na beeka. Eehee dhugaa jette. Ka yaadu ana moo sii? Ati yoo waan kana dhiiste hoo? Laal an dhiisuun nan dhibu. Ka sigaaraa ittiin aarsu ka ittiin dhugu maallaqa naa kennita. Maaliif sii kenna hin dalagattu? Amma gorsa kan keetiif yeroo hin qabu hin deema. Ihr Vermögen machen Sie mit Hundespielzeug, das Sie über einen Online-Shop verkaufen. Mit einem normalen Online-Shop hat das aber nichts zu tun. Worum geht es bei Dropshipping? Jazbaan kun qaataa ka'ee tare. Ha? Hagam sa'aatii 3 ta'e. Jazbaan wayita ganama ka'ee deemullee natti hin himu.
kun nagahaan of akkanatti natti fiigu Marwaantu waa jalaa dhufe. maal har'a ji'oogiraafii fuula kan keetii ilaalee waan aarte fakkaata. Haga si waliin jiru yoom takkaa gammadee beeka yeroo maraa cinqima arge. Karaa an deemurra deem gammachuun maal akka ta'e sitti argisiisa. Karaa irraa deebi'a jettee irraa nama gorsuu qabdu itti nama qabda ati. Ilaalcha kan keetiin karaan ati deemtu karaa gaarii. Ilaalcha kiyyaan karaan an deemu karaa gaarii. Kasaniin irraa dhiisitti hagaadha takkaan aarre'an. Maal taate har'a? Maal taate jettaa wanni hunduu kar ta'aa jiru sababa kan keenya irratti ta'aa jira. Ati garuu obboleessa akkamiti yeroo hunda sababa kan kee akkana ta'e sababa kan kee akkana irratti ta'e amma baay'istee jirte yeroo biraa wayita waa nyaatullee yoo nyaati si jalaa lafa bu'e sababa kan keenya jalaa lafa bu'e akkanaan hin jenne bicha. Reefta na mucaan tokko na ari'ee saayikilii tiyyallee narraa fudhatee osoo isa baqadhu mobaayilli tiyyallee lafa buutee na jalaa caccabde. Namni hunduu ka akkana takka bineensaa na ari'e olii gadi sababa kan keenya ari'aa jiraa miti. Maaliidhaaf sababa kiyya nami si ari'a? Maaliidhaaf jettee na gaafatta osoo beektu? Hin beeku. Hin beektuumi? Hin beeku. Hin beektu. Tokkoffaa waan wal fakkaannuuf lammaffaan dalagaa kan kiikan sadaffaa waan obboleessa kiyya taateef. Nama ajaa'ibsiista. Anaaf si wal fakkaachuun balleessaa kiyya. Ati waa balleessitee dhukatta ana kan nagahaan karaarra deemuun ari'an. Dhiifama yoo namni ana sisi'ee si qabe kun balleessaa kiyyaa miti. Ati dalagattee hin jiraatin jechuu kan keeti. Ana akkas jechuu kiyyaa miti. Akkam jechuu kan keeree? Ati dalagaa hamtuu dalaayita. Dalagaan hamtuu dalagaa kan kee lafa haraa ooltee kotota hambaa baachaa ooltee dalagaa kan kee akka dalagaa gaarii gootee dubbatta ati. Oduu kan kee amma narraa dhiisi amma kamitti boosii kiyyatti bilbila moobaayiliin tiyyalleen amma narraa cabte. Saniifuu amma moobaayilii biraa barbaadde jechuu. Yoo akkasii moobaayiliin ana biraan jirti yoo kabitachuu barbaaddu ati waan obboleessa kiyya taateef gatii rakkasaan sii kenna. Akka namaa sitti illee hin dabalu bakka akkuma sii kennetti yaati. Waanuma xiqqoo bichaa naa kennita. Sanuu anattuu moobaayilii sirraa bitaa? Amma akkamitti bilbilta boosii kan keetitti? Ansii yaadatii bar waan obboleessa kiyya taateef akkuma sii kennetti yaadii siin jedhe beektaa waanuma xiqqoo bichaa na kennitaa sii kenna. Hin barbaadu. Mirga kan kee. Nami si yaadee waan tokko yoo dubbatu ambar hoodhu siin jechaa jira bar. Hoodhu. Ati garuu isa bo. Ati obboleessa akkamiiti? Sila moobaayila tana jechuu ka dhugaa siin jedha gurguruu iyyuu hin barbaadu. Maaliifi har'a la'an waan takka hin qabu kiisaa hin qabu waan ittiin aarsullee sababa sanii sitti gurguruuf maal ati garuu waanuma xiqqoo qofa natti as kenni waan guddaa miti bar waanuma xiqqoo qofa naa kennita simaa kenna baqqaa sii kenna hin duyda
Inarjiidha. Waan biraa seete laal. Waan guddaa miti waanuma sigaaraa. Borganama mee yoo boosiin kan kee silaasitti bilbilee karaa kamiin si argatame haarawaa bitadha. Mirga kan kee bitadhu ayyee. Laal mee waan asiin jedhu mobaayila laal mee mobaayiliyyuu mobaayila laal mee ati mobaayila laal haarawa hin barbaadu mobaayila haarawa tan argatteeti namni narraa bitu baay'ee garuu waan ati obboleessa kiyya taateef waan gaarii nama ofiitiin jaalatan jechaaf saniif siin jedheeti. Mee ati laal mee yeroo tokko hin laaluu siin jedhe hin fedhu. Nami si yaadee waan tokko sii fidee jedhu ati hattee namumarraa hatti sanit deemi gurguradhu ati. Maaliif hatamaa? An mobaayila hataa? An sirraan bitu waan takka. Ati bar guyyuma takkayyuu taatu. Laal guyyuma takkayyuu ta'u fayyadamtee jechuu yoon barbaanne achi ani maallaqa sii deebisirraa deebisee fudhadha. Hin beeyta waan takka sirraan bituun fedhu'an. Ammaraan achillee uffatallee asirratti hin daddarbu'an. Uffatalleen si sirreessa beeyta. Kana waadallee kanallee sii gala. Yoo kasaniif jettu uffatalleen sirreessa sigaarallee mana kana keessatti na aarsu. Bortanaa namni waanuma xiqqoo siin jedhee bar. Maal akkana godhu hin beeku. Sanuu sirraa bita. Sammuu hin qabu na seetaa. Hin barbaadu an. Kamaal ati sa'aati tana abdattee mobaayila narraa bituu diddeemi. Amma dirqamaan narraa bitta mobaayila tana. Amma narraa bitta. Nyaate moo dhugeetti tola namni biyya saafamatu buusaa dabarse kenna jiraachuun itti mudatu hiyyeessi garaa kutatee bishaan raafuutu gabbisa. Ganama waan dalagaa deemuuf amma rafuun narra jira. Maanaatti himtaree? Eenyu sitti himaan ofiin haasa'e? Sa'aatiin asirra jirtii miti maaltu asirraa fuudhe? Marwaan maal taate? Sa'aatii sittu as gubbaarraa fuudhe? Eehee an ganama waan dalagaa deemuuf sa'aatii lalladhee deemaa eessa keetti?
achi kaa'e. Eessa keetti? Achi keessa laal. Eessa keessa? Achi keessa banii laal. Maal waanyummaan hagana ga'e in beeyta miti moobaayiliin tiyya akka na jala caccabde aniyyuu bara awwala sa'aatii tan abdadhee callise amma maal laalee dalagaa deema maa akkana waanyi ta'atiin mal waanyo namaan jette waan caccabee karaarra ta'u karaarra fuudhee achi keessatti darbu waanyummaadha sun ani hin caccabsine anaaf siin malee namni tokko mana kana keessatti hin galu sa'aatiin ofii of caccabsite maal jechuu kan kee anatu caccabse jechuu kan keeti ofiin lafa buutee caccabdiire akkas ta'uu hin danda'a. Ofii dalagaa keessaa ari'amtee jennaan namillee akka dalaguun barbaadu. Kan kee dalagaa ta'e miti nurraa callisachi. Ofiin dalaydu namatti waanyita. Dalagaa gaarii kam dalaydaa isitti waanyaa miti garaana nyaattayyuu malee. Hin beeka maaliif akka ati sa'aatii tana caccabsite akka moobaayila sirraa bituuf. Anuu sitti hin gurguruu callis. Anuu hin bitu sirraa. Obboleessa akkamiiti kun obboleessa waanyoo sa'aatii allaalladhee dalagaa ittiin deemu na jalaa caccabse homaa rakkoo hin qabu moobaayila yookiin sa'aatii bitadha garuu amma osoo rafuu yoo sa'aatiin na jalaa tare hoo boosiin kiyyeessanuu nama hundaa keessaa na jaalata ka yeroo hundaa yeroodhaan bakka dalagaatti argamu ana Kaleeyyuu Aleeks sa'aatii dabarsee dhaqee jennaan dalagaa keessa ari'een. Ani illeen borga nama sa'aatii dabarsee ka dhaqu na ari'a jechuu. Kamaal. Amma karaa biraa takka hin qabdu. Marwaan irraa amma moobaayilii san bituu qabda. Amma kunillee natti of jaja. Jaalattee jubbiti amma ofiin na kadhatta. Ofii yoo hirriibi si dide namallee hirriiba dhoggi taati. Waan san sirraa bituu barbaadeeti. Waan maali? Moobaayilii sirraa bituu barbaadeeti. Awwaalaa dogongoree si gaafadhee boru maammila kiyyatti gurgura. Maammila maal qabdaa mitiiti amma wayitaan rakkadhe na argitee natti of jecha. Maammila keetiif kabiraa fidii fi amma tana naa gurgura. Ati maal naan jette reeftaana? Waanyoo sa'aatii sittuu caccabse waan meeqa naan jette atiin waan kana hundaa naan jettee sitti gurguraan dhiifama aariidhaan siin jedhe san hundaa amma mee sirraa haa bitu onneen tiyya akka onnee tanteetitti miti eega dhiifama naan jette eeggae garuu moobaayiliin tun akka moobaayila taaninanitti miti dikkoo gatiin isii ol ka'a meeqa ati waan obboleessa kiyya taateef Maammila kiyya dhiisee sitti gurgura. Jechuun gatiillee buusee sii kenna. Hayyee amma sa'aatillee deemaa jira ganama waan ka'uuf meeqan naa kennita. Silaa nama biraa taate qarshii 500 gad irraan fudhadhu. Garuu waan si taateef qarshima 150 as kenna. 150? Eega siin ta'ini ifaadhaam siin rafaa. Akkamitti moobaayilii dullattii 150 naan jette? Achii gas saantimii takka siin laalu. Qarshii 50 si haa kennu. Amma ifaan irraa dhaamsi ganama maammila kiyya bira deebi'ee itti gurguradha.
akkan sirraa bitu beeyta atilleen kanaaf natti dabalta. Silaa wayita kaan ta'e qarshii 10 fudhadhu naan jetta. Hayyee sirraa bitaa 150. 150. Obboleessa ofiitti garaa hin jabaatanii moobaayilii qarshii 500 150 sii kennaa jira. Garuu maal? Qarshii 50 amma sii kennaa. Qarshii 100 boru wayita dalagaa deebi'u sii kenna. Ati waan obboleessa kiyya taateef rakkoo hin qabu. 50tti amma fidii 100 bor fiddaa. Garuu akkasillee ta'e. Amma hoo maal 50tti illee hin jirtu? 50tti hin jirti. Hayyee eegas jiraattee as kenna. Waliigaltee tokkoon sii kenna. Waliigaltee maali? Daqiiqaa 5 gadi ba'i wayita ol deebitu sii kennaa. Daqiiqaa 5 qofa. Abboo rakkoo baay'ista nama pileenii bituyyuu akka kan kee rakkinna hin baay'isu. Hayyeen haa qopheessi amma ol deebi'aan. Daddafi. Eda ati maallaqa mana keessa keetta? Wal arginaa qoyam. Daqiiqaa 5. Dabayyee daqiiqaa 5. Daqiiqaa hin dhumanne daqiiqaa lamattaaf.
Marwaan kottu ol seen. Borgana manaa fidi dhibbitti moobaayilleessa jirti. Kun obboraatii jala kaayisii kenna. Bor akka dalagaa deebiteen dhibbeen tiyyi harkatti natti kenna. Hayyee amma ifaanurraa dhaamsire. Kamaal? Shantamitti naa kennite qofa qabdamoo? Tabiraallee mana kana keessa dhoksitee jirta. Shantamitti san qofa qabda Kamaal? Tabiraallee akka qabduun beeka. Hin arga guyyaa tokko. Maal kamishaa maal har'an turte si eegaan jiru si? Maal laata argisiisa tana dullatti karaarra argatte? Boosii kiyyattuu naa kenn. Ayyaana naa kenniree maallaqa tiyya dhibbitti. Hin barbaaddu? Shantamitti hin argattuu beeki. Hin barbaadu shantamitti fudhadhu. Hayyee maammila kiyyatti gurguradha. Si halaaluti laal hayyee 70 naa kenna hayyee. Hin bitu. Hayyee 50 mas kenna. Hin barbaadu. Hayyee 40. 30. Hin barbaadu. Waan obboleessa kiyya taatiif akkana agarsiisuu buusaa jira bara. 30 as kennayyee. Sababa kan keessaa saayikilii narraa fudhatan bilbilli kiyya narraa caccabe. Sababa tanaa amma booda maal na godhan? Tana narratti arganii jennaan. Hin bitu. Ich werde dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Hello.
Maal taate si'atiin yeroo meeqa si bilbili kaleellee dheengaddallee hardhallee yeroo jaha ol si bilbili hardha maan kaasnati bilbile maal taate? Moobaayila takka abbaa kan keetiin waliin fayyadamtanii? Yeroo hundaa waytaan barumsaa galu ati balbalarra dhaabattee na eeydu. Kun maali? Akkamitti dagadha jetteeti yeroo hundaa yaadadha. Waan duraan akkamitti yaadatte ka ammaa kanayyuu yaadanne ka amma aarsaa jirtu kun maali? Ixaana! Si waliin haasaa jira malee. Eehee namattuu na jala haasaa jira. Ati maaliif mana kana keessa sigaaraa aarsita? Nama biraattu na bira taa'ee waliin haasaa jira malee. Nama biraattu na bira taa'ee waliin haasaa jira jetta ansiin dubbachaan jiru. Yeroo tokko namattuu na yaamaa jira booda sii deebisee sii bilbila. Hayyee. Ciao. Obboleessu ati nama akkamiiti? Foon adduutti maal hafee taate? An nama waliin haasa'uu hin danda'u? Namaan haasa'uu maaltu si dhooge? An sigaara mana kana keessatti hin aarsisin jedhe malee. Gomummaa qoricha hin qabu. Qorichi beekumsaa dhugaatii dhuguudha sigaara aarsuudha ofitti saalfachuu qabdu. Ati seera dhugaatii hin beektu. Seera dhugaatii kan kee of bira kaahadhu. Obboleessoo. Ati seera dhugaatii hin beektu. Caqas mee seera dhugaatii sitti himaa. Nami tokko wayita dhugu. Nami biraa itti iyyee jennaan. Nami sun haalaan machaa'a. Machaa'ee jennaan. Waan halkan balleessaa bule hunda hin beeku. Yoo ganamallee gaafatteen. Garuu yoo nami ittiin dubbatin. Nagahumaan dhugee nagahaan ganamallee ka'a. Garuu itti iyyee jennaan namni. Machiidhaan maal akka inni dalaguun beektu halkan. Digirii akkanaa kan of bira kaa'an amma mee'an akkamitti rafa si as taa'ee sigaara aarsu. Kasanii salphaadha osoo waan takkan dubbatiin callisiiti ka'iti siree tantee gubbaarra ciise. Ofiinuu hirriibisi qaba. Si as taa'ee sigaara aarsu ana hirriibuu nan qabu. Takka ofirra baasa ofiinuu hirriibisi qaba. Atummaan ka beektu dhugi. Dhugaa siin jedha takka qalaw goote jennaan bakka bulte of hin beektu. Garuu si obboleessa siin jedha moo diina siin jedha? An obboleessa kan kee malee ganama akkan dalagaa deemuun beektaa miti. Eheen beeka saniif siin jedhee bar'aaniyyuu amma raf. Osoo beektu akkan sigaaraa jibbu sigaaraa mana kana keessatti aarsita. Ati sigaaraa jibbita moo aarasaa jibbita? Gaafi akkamiiti kun? Lamaan keessaa tokko naa deebisi aarasaa jibbita moo sigaaraa jibbita? Aarasaa jibba. Hayyee. Rakkinni kan kee aaraa sigaaraatti miti. Kunoo amma aarri asiin gadi ba'a raafi. Dalagaa deemtaa borganama. Sun dalagaa ta'ee miti dalagaa bineensaa. Dalagaan sun dalagaa bineensaa jette. Ati maaliif dhiistee hojii isaan? Dheengadda ganama maaliif hin deemu naan jette? Sababi dhiiseef an akka kan keetii akka bineensaa dalaguu hin danda'u. Sababa biraa dubbadhu hin kijibini. Eega kijiba jettee akkuma sitti fakkaatetti fudhadhu. Silaa biyya biraa ta'e namni kamuu si amana wayita ati akkana jettee itti himtu. Biyya kanatti garuu namni si amanu tokko hin jiru. Nami na amane na amanuu baatee maaltu na galche ana. Biyya kana baguma kaameraan jiraate bakka hundaa. Maaliif jette? Waan jedheef ati bakka hojiitti osoo boosii jala moobaayilaa hattuu kaameraan si arganii si qabaniimi.
Eenyutu akkas hin jedhe? Maaltu naan jedha ijaan arge ganama kana boosiin viidiyoo kan keenyatti argisiiste ati boosii jalaa moobaayila hattu. Akka waan guddoo godhee sitti haasaasu moobaayila taate moobaayila qarshii 15. Eda ati dheengadda ganama waan balleessite beektaa saniif hojii hin deemu naan jette. Amma dalagaa keessa ari'amte eessa deemtayyuu? Silaa kaameraan sun sin argini bakka kan keetii anattu ari'amayyuu. Nama waan gaarii dalagu yeroo hundaa waanuma gaariittuu qunnamaan. Amma callisiitii raaf. Xaarmuzii tanaan si dhahee jennaan torbaan takka vaayibireetii taata. Ammuma sitti mee hin jiruun nama dhugu tokko yoo nami itti iyyee nami sun haalan machaa siin hin jenne. Siin jedhe moo siin hin jenne? Jette. Afaan kan kee walitti cufadhu amma rafi nagaan. Raf! Maaliif foddaa kana sii banayyuu? Hin cufaam. Akka ciistan irraa diqqollee gara biraa akka gargalle. Wayittinni machaa'e kana dubbachuullee gaarii miti. Rafuma naa wayya. Nagahumaan rafee ganama dalagaa deema. Sosochootee jennaan xaarmuzii tana ofirratti ilaalladhu. Lafee akkamitti bari'e? Con così. Aber so im Großen und Ganzen ist es okay. Die Typen, die sich ausgekannt haben und sich vorher ein bisschen informiert haben, die wussten natürlich ganz genau, was billig ist und was nicht. Die haben bestimmte Preise bekommen, hier auf dem Hof
niemals dafür gegeben hätte. Hi Kamisha! Maal si eegaa jiraa miti yaa gareef tanaarraa? Mee TV ilaalaa jiraana jalaa gor. TV ilaalta amma dhiisme. Maal har'a fuula kan keetirraa gaddi mul'atu? Maal ta'ee maaliif gaddamaa? Maaliif gadditamaa? Dhugaa jette. Garuu yoo hin gaddinii waan tokko sitti himuu barbaada. Maal natti himta? Har'a waan akkamiinatti kijibuu barbaadde? Kamaal, ati maallaqa kan kee yookiin baankii kaadhu yookiin of bira bakka gaarii tokko kaahadhu. Maaliif jette? Maaliif akka jedhe sitti maacaqas? Laal. Hin beeka ana sodaattaa maallaqa kan kee hunda keessa keettaa. Maallaqa kiyya argitee? Argee jira argee jira. Garuu irreeffitti ni callisaati. Hirrifatiin. Laal. Maallaqa kan kee bakka gaarii kaahadhu. Anin beek akka ati warra kennallee gargaaraa jirtu. Warra kenna birayyuu tartee akka ati namoota rakkataa gargaaraa jirtu hin beeka. Sodaa kiyya hunda keessa maallaqan kaahatiin. Maallaqi kiyya eessa jiraa? Maallaqi kan kenna bira jiraa? Hin fudhanne an. Ifaajee kiyyaa bar? Waan takka keessaa nyaanne jechuu kiyya. Sii kenna maallaqa kan kee hundaa. Garuu bakka gaarii kaahadhu. Yookiin baankii kaahadhu yookiin of bira kaahadhu. Kamisha. Waan hin qabneef 50 tana qofa keessaa fudhadhe.